Tole faazar maalis hin gargaaru? Mucaa koo maal jedheen sitti madda? Ilaamee faazar dhukkuba keessa nannoffatinaan dooktarri waan ta'eef dooktarii dhukkuba nannoffatani. Maalii mucaa koo kana dubbachuun natti ulfaata? Tole nannosinaa natti maddaad. Ilaamee mucaa koo dhukkubi koo maalidha beektaa narra akka deemsitti himachuu ila dhuufuma tokko na gamsiisa lafuma namaa taa'uun nadha bilaa yeroo deemutti xurururur gochaama deema mucaa koo maal kana maal laafaltee. Faazar yeroo dargaggummaa keessanii baandii muuziqaa keessa turtanii isin saaksifoonii afuufaa turtanii faazar. Natti kalladdaa dooktar.